Ashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya mata duree odeeffannoo keenya dursa gurraan isin geenya. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonilee 3 keessatti lola gaggeesseen injifannoo cululuqaa galmeessaa jiraachuu beeksise. Oromiyaa keessatti dargaggoota humnaan gara waraanaatti erguun jabaateeraa jiran jiraattonni. Godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaa ganda Buchaatti hawaasni doorsisaa murtee maleef saaxilamuu jiraattonni himan. Godina Harargee Bahaa aanaa Darar magaalaa Soqaatti milishoonni hawaasaa erirsaa jiraachuu jiraattonni mootummaa komatan. Kibba lixa Itoophiyaatti buufata sakatta'iinsa seeraan alaa jedhaman akka kaafaman murtaa'e. Maallaqni beekamtii malee miindaan hojjetaa irraa muramuu dogoggora osoo hin taane yakkadhaa jedhan Dr. Abiy Ahmad. Itoophiyaan yaada ulaa galaanaa argachuu jedhuun Eertiraa irratti waraana labsaa jirti jedhan ministeerri Eertiraa Yemaanee Gabra Masqal kanneen jedhaman odeeffannoo keenya guyyaa har'aa yoo ta'an kabajamtootaa fi hordoftoota keenya bakka jirtan maratti nageenyi keenya isin haa qaqqabu jecha kanneen chaanala hundee miidiyaaf haaraa taatan saabskraayib gochuun nu waliin turaa jecha odeeffannoon keenya kunooti. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon zooniilee 3 keessatti lola gaggeesseen injifannoo cululuqaa galmeessaa jiraachuu beeksise. Sadaasa 15/2025 waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee 3 keessatti waraana bilchiginnaa irratti gaggeesseen du'aa fi madoo adabuun jiraatti booji'uun himan. Injifannoo jedhame kana zooniilee giddu galeessaa Birgeediin Riisaa Laga Mogor tarkaanfii Onagin Dabarat kaachisitti fudhateen injifannoo guddaa galmeessuu beeksise. Akkasumas zoonii kibbaa Ona Moyyaalee ganda Maddootti waraanni bilisummaa Oromoo lolee lolchiisee waraana bilchiginnaa irratti tarkaanfii fudhateen du'aa fi madoon adabuun meeshaalee waraanaa irraa hiikuun beeksise. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa aanaa Qilxukaarraa ganda Guyyoo Daalee tarkaanfii fudhateen injifannoo argachuu hime. Waraanni sirna bilchiginnaa qabeenya hawaasaa deddeebisa uummataa mootoraa dargaggootaa ittiin hawaasa geejjiban abiddaan gubuun waraanni hawaasaa isaaf kabaja hin qabne qe'ee Oromoo keessa deemuun qabeenya hawaasaa abiddaan gubuu fi qabeenya isaanii tajaajilaan ala taasisuun biratti cobxoo irratti fantoo akkuma jedhamu hawaasni keenya haala hamaa keessa jiru jedhame. Qabeenya hawaasni yeroo dheeraa itti dadhabee argate kana gubuun fudhatama akka hin qabne eenyullee kan beekudha. Kanaaf mootummaan gochaan akkasii irra bilchiginnaan akka of eeggatuuf hawaasni bal'aan yerootti gaafatanis qaamni nu dhaga'ee jiru hin jiru jedhan jiraattonni. Oromiyaa keessatti dargaggoota humnaan gara waraanaatti erguun jabaatee itti fufeera. Kaabinee tokko dargaggeessa 10 haga 15 akka dhiyeessu dirqamni akka itti kennamee jiru icitiin gola bilchiginnaatii miliqee ba'ee ifoomseera. Kaabinoonni hedduun milishaa waliin ta'uun mana puulii fi mana jimaa irra deemanii dargaggeessa ukkaamsuun kootaa kennameef guuttachuuf jecha humnaan dargaggoota adamsaa jiru jedhame. Warri kaan ammoo maqaa dallaallotaa hojii nama galchan waliin wal ta'uun dallaalaaf koomishinii kaffalanii dargaggoota goyyomsuun kootaa kennameef guuttachaa jiru jedhame. Rakkoon nageenya Oromiyaa ammas fala kan argatu miti. Mootummaan qofaan osoo hin taane paartilee siyaasaa Oromoo fi qaamolee hawaasaa hunda hammateen furmaata argataa jedhu xiinxaltoonni siyaasaa. Torba kana keessa beektonni hedduun kan duraan caalaa daran rakkoon hammaataa uummata miidhaa jiraachuu dhaga'amaa jira jedhu. Rakkoo nageenya kanaan uummata nagaa wal waraansa gidduu jirutti miidhamaa jira jedha. Mootummaan naannoo Oromiyaa waraanaan nan injifadha jedhee lola hammeessuurra mariin furamee nagaa fi tasgabbiin bu'ee birmadummaa daangaa Oromiyaa tiksuu irratti qaamolee hawaasaa fi paartilee siyaasaa ABO fi KFO hammachiise. Waraanni bilisummaa Oromoo fi poolisiin Oromiyaa waloon akka daangaa Oromiyaa tiksan gochuu irratti xiyyeeffatamuu qaba jechuun hawaasni Oromoo miidiyaa hawaasummaa irratti yoo ibsan qaamni furmaata itti kennu haga ammaatti waan jiru hin fakkaatu jedhu. Godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaa ganda Buchaatti hawaasni doorsa murtee seeraa maleetiin saaxilamuu jiraattonni himan. Doorsifni murtee seeraa malee kun sababa namoonni lama ganda sana irraa baqatanii biyyaa ba'aniif ta'uu kan himan. Jiraattonni namoonni biyyaa baqatan kun seelii waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jedhee waamu jedhamuun ajjeechaaf barbaadamnaan biyyaa ba'anii jedhu. Namoonni kun Juulaa Haajii Jinjimoo fi Dheekkoo Joonjaa kan jedhaman yommuu ta'u isaan lachuu namoota tuttuqii siyaasaa hin qabne ta'uu maddeen himanii jiru. Dheekkoo Joonjaa yeroo dheeraadhaaf dawoo waraana bilisummaa Oromooti jedhamuun akka ajjeefamu barbaadamaa kan ture yoo ta'u baqatee biyyaa ba'uu jiraattonni naannichaa hundee miidiyaatti himan.
Ijoolleen isaanii Indiris Dheekoo fi Abdusalaam Sheekoo Dheekoo sababa inni biyyaa baqateef abbaa keessan fidaa jedhanii waajjira poolisii aanaa Adaabbaa keessatti hidhanii dararaa jiraachuu himu. Yeroo ammaa kana namoonni lamaan kun guyyoota 10 keessatti yoo biyyattii deebi'anii harka hin kennatin maatii isaanii irratti tarkaanfii ajjeechaa fudhanna jechuun maanguddoota walitti qabanii itti himan jiraattonni walgahichaa hirmaatan. Qabeenya namootaa kana kan baadiyyaa fi magaalaas jiru ni barbadeessina jechuun dhaadhataniiru jedhan. Aanaa Adaabbaa keessatti namoonni qaamota nageenyaa mootummaatiin hidhamaa fi doorsifni ajjeechaa irratti raawwataa turuun ni yaadatama. Akka jiraattonni jedhanitti qaamonni adda dureen yakka murtee seeraa malee uummata irratti raawwataa jiran ajajaa poolisii aanaa Adaabbaa Abbuu Tashitee fi itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa Adaabbaa Xaayir Kadir kanneen jedhaman kun gocha badaa hawaasa isaanii irratti oofaa jiru jedhame. Ganduma Bachoo jedhamu kana keessatti bara 2016 lakkoofsa Itoophiyaatti namoota 5 ajjeesanii awwaala dhowwuun akka reeffi namoota ajjeefamanii bineensa akka nyaatamu taasisuun yaadachiisu jiraattonni sodaa nageenyaaf hamaa keessa jiran yaada hundee miidiyaaf kennaniin hawaasni rakkoo nageenyaa gosa garaagaraaf saaxilamuu himan. Godina Harargee Ba'aa Aanaa Darar magaalaa Soqaatti milishoonni mootummaa uummata hiraarsaa jiraachuu jiraattonni himan. Jiraattonni tibbana milishoonni mootummaa maatii tokko irratti reebicha cimaa raawwataniin miidhaa qaamaa geessisuu dubbatan. Maanguddoon Mahammad Qaamar Abdul jedhamanii fi ilma isaanii irratti reebicha cimaa milishoonni qe'ee dhaquun raawwataniin miidhaa irraan ga'uu himan. Milishoonni sababa tokkollee otoo hin gaafanne nama reebuu fi hiriirsuu jedhan jiraattonni. Godina Arsii Lixaa Aanaa Adaabbaa gandoota baadiyyaa hundatti bilchiginnaan saamicha doorsisaa hamaa nurratti gaggeessaa jiru jedhan. Akka itti hojii dhuunfaa keenyaa hojjennu akka itti baanee gallu hunda dhabnee rakkachaa jirraa jedhu warri waan kana gochaa jiran kaabinee kaadiree miliishota bulchaa aanaa waliin ta'uun qabeenya keenya nu saamaa jiru jedhu jiraattonni gandichaa. Namni armaan gaditti argaa jirtan kun gaara mul'ataa aanaa Baddannoo Ashiqoo Dannabaa ganda 3 keessatti bulchaan gandaa mucaa kana maallaqa qawwee 10,000 kaffali jedhanii inni of harkaa dhabnaan reebicha hamaa irratti akka raawwatan himame. Abbaa irree Itoophiyaa Abiyyi Ahmad uummata Oromoo saamichaan hiyyoomsaa kan jiru maatii hiyyeessaa nama harka qalleeyyii ta'an waan madaalan yookiin waan kaffalan kan dhaban hidhaa jiru jedhame. Harargee Ba'aa Ona Anniyyaa Aanaa Qumbiitti rakkoon bishaan dhugaatii dhabuun saaxilamne jedhan jiraattonni aanichaa. Godina Harargee keessatti rakkoon gosa gosaan himamee hin dhumne Aanaa Qumbii Ona Anniyyaa keessatti rakkoo bishaan dhugaatii dhabuun namaa fi bineeldonni bakkuma tokkotti akka dhugan jiraattonni himan. Ganama haadholii fi ijoolleen bishaan faalame walitti qabuuf gara bishaan kuufamaa dhoqqee qabuutti deemu. Bishaan dhugaatii nyaata bulcheessuu fi maatii isaanii jiraachisuuf kuufama bishaanii kanatti akka fayyadaman jiraattonni himan. Gidana wal fakkaatan hawaasa Ona Anniyyaa hunda keessattis ta'e guutummaa Oromiyaa Ba'aa keessatti mul'achaa jira jedhu jiraattonni. Ijoolleen mana barumsaa jiraachuu qaban guyyaa isaanii jaarkaanii baatanii dabarsu. Haadholiin dhoqqee keessa jilbeenfatanii kuufama bishaanii qulqullina hin qabne kana namnis horii waliin bishaan kana dhugaa jiru jedhame. Harargeetti balaa uuma qofaa miti bu'aa fi tuffii mootummaan waggoota dheeraaf turedha jedha jiraattonni. Caalmaatti ammoo naannoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gumaacha guddaa godhe yeroo barbaachisummaa isaatti gatameera jedhame. Wareegama bilisummaa fi eenyummaa har'a nuti kunuunsinee gatii olaanaa kaffalle ta'us har'a mirga namoomaa bu'uura keessaa tokko bishaan qulqulluu argachuu hin dandeenye jedhan. Dhaabbileen mootummaa bishaan qulqulluu tajaajila fayyaa fi bu'uuraalee misoomaa kennuudhaaf dirqama naamusaa fi heera mootummaa qabu himu jiraattonni. Lammiileen bishaan kuufame dhoqqee keessaa akka dhugan hayyamuun itti gaafatamummaa dhabuudha jedhu. Sababni kamiyyuu sadarkaa gidiraa bara 2025 kanaaf sababa ta'uu hin danda'u jechuun rakkoo keessa jiran miira aariin guuteen dubbatan. Investimentiin sirna bishaan qulqulluu boolla bishaanii fi bu'uuraalee misoomaa yeroo dheeraa Oromiyaa Ba'aa hundaaf gaafachuu qabnas jedhaniiru.
Harargee lixaa aanaa Abroo ganda Dansee jedhamtu keessatti dargaggeeyyiin ja'a manaa guuramanii waraanni bilchiginaa rashamanan reeffallee akka hin kaafamne dhorkan. Maqaan namoota rashanamanii Nuuree Abdurrahmaan Muhammad, Dursee Muhammad Sheekaa, Naajib Huseen, Naasir Hamidoo, Muktaar Muhammad, Zeenuu kanneen jedhamanidha. Kibba lixa Itoophiyaatti buufataalee sakatta'insa seeraan alaa daandii cinatti dhaabaman hundi akka kaafaman murtaa'e. Sadaasa 15/2025 mootummaan naannoo uummata kibbaa lixa Itoophiyaatti gibiraa fi misooma naannoo dahoo godhachuun buufataalee sakatta'insa seeraan alaa qubsamaa fi daandii cinatti hojjetan hundi akka kaafaman murteessuu beeksise. Mootummaan naannichatti ibsa fuula feesbuukii ofiisaa irratti jimaata sadaasa 5/2018 baaseen buufataalee sakatta'insa seeraan alaa bakkoota adda addaatti meeshaaleen bilisaan akka hin sochoone gufuu uumuun lammiileen hojii idilee isaanii keessatti akka hin fayyadamne taasiseera jedhe. Ibsi mootummaa naannichaa irraa bahe kun kanaan dura mootummaan buufataalee sakatta'insa naannoo iddoo adda addaatti dhaabbachuun meeshaalee bilisaan biyyattii keessa akka hin sochoone gufachiisan akka kaafaman murteessuu isaa yaadachiiseera. Haa ta'u malee bakkoota naannichaa tokko tokkotti murteen kun haala wal fakkaatuun hojiirra oolaa akka hin jirre ifa godhe. Kunis harkifachuun sochii dinagdee naannichaa irratti dhiibbaa guddaa geessisee akka jiru ibsichi ifoomsuun gocha dinagdee dadhabsiisuu jiru kana guutummaatti dhaabuuf jecha mootummaan naannoo uummata kibbaa lixa Itoophiyaa gibiraa fi misooma naannoo dahoo godhachuun buufataalee sakatta'insa seeraan alaa daandii cinatti hundeeffaman hunda akka kaafamu murteessee jira jedhe. Buufanni sakatta'insa qaama naannoo yookiin federaalaa irraa eeyyama qaban qofti ifatti hojii kontirobaandii ittisuuf nageenya to'achuuf kan oolu ta'uu ibsaniiru. Akkasumas caasaan mootummaa yookiin qooda fudhattoonni murtee naannichaa yeroo barbaachisaa ta'etti fudhatee hojiirra hin oolchine kamiyyuu akka itti gaafataman ibsuun yaadaan olaantummaa seeraa hojiirra oolchuuf tarkaanfii seeraa duubatti hin deebiin akka fudhatu akeekkachiiseera. Haa ta'u malee naannicha keessatti gochi maqaa kontirobaandii ittisuu jedhuun sochii daldaltootaa akka danqe jiruu fi daldaltoota irratti saamichi qaamolee nageenyaan ittisu jechuun daandii irratti ijaaramanii saamichaan hammaateeraa jedhan. Maallaqni beekamtii malee miindaarraa muramu dogoggora qofa osoo hin taane yakka jedhan Dr. Abiy Ahmad. Maallaqni beekamtii malee miindaa barsiisotaarraa muramu dogoggora qofa osoo hin taane yakkadha jedhan Ministeerri Muummee FDR Dr. Abiy Ahmad. Ministeerri Muummee FDR Dr. Abiy Ahmad bakka buutota barsiisota kutaalee biyyattii hundarraa walitti bobba'an waliin mari'atan irratti kana jedhan. Abbaan miindaa osoo jiru eeyyama malee miindaa muruun qaamni mirga qabu hin jiru kan jedhan Dr. Abiy Ahmad miindaan qabeenya dhuunfaa waan ta'eef fedhiin ala muruun dogoggora qofa osoo hin taane yakkadhaa jedhan. Buusiin murteessaa ta'us eeyyamaa fi fedhii abbaa bu'uuraa kan godhate ta'uu akka qabu hubachiisan. Akka biyyaatti piroojeektonni jajjaboon ijaaramuu himuun yoo buusiin hafe hojiileen akkasii raawwachuun rakkisaa ta'uu malaa jedhan. Qabeenyi jiru murtaa'aa ta'uu hordofee hojiilee adda addaa raawwachuuf buusiin daran barbaachisaa ta'uu dubbatan. Gaaffilee barsiisotaa mariin furaa deemuun dhimma murteessaa akka ta'e kaa'eeran Dr. Abiy waggootan 6 darban keessa oolmaan daa'immanii 30,000 ijaaramuu ibsan. Kanaanis barsiisonni hedduun carraa hojii argachuu himan. Barnoonni dhalootaaf itti fufuu waan qabuuf hundi keenya itti gaafatamummaa nurraa eegamu bahuu qabnaa jechuun haa kaasan malee barsiisonni hanga ammaa miindaa isaanii irraa eeyyama isaanii fi fedha isaanii malee akka irraa citaa jiru. Barsiisonni hundee miidiyaan dubbise yaada isaanii kennaniin yoo dhimma miindaa nurraa ciccituuf yoo gaafanne deebiin keenya ati mootummaa biyya bulchu mormita qaamota mootummaa waliin wal morman waliin hariiroo qabda waan nuun jedhaniif akkaataa itti gaafannu hin qabnu jechuun rakkoo isaanii himatu. Itoophiyaan yaada ulaa galaanaa argachuuf jechuun Eertiraa irratti waraana labsaa jirti jechuun ministeerri odeeffannoo biyyattii Yemaanee Gabre Masqal ibsan. Paartiin badhaadhinaa waraana Eertiraa irratti labsuu barbaaduuf sababa gahaa qabaachuu isaa ibsaa jira jechuun ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabre Masqal fuula X irratti maxxansan.
osoo adda hin kutin humnaan ulaa galaanaa walaba ta'e argachuu fi humna waraanaa galaana diimaa irratti ijaaruu qabna jedhanii dubbii summaa alabsuun walabummaa Eertiraaf arrabsoodha jechuun Yemaanee Gabre Masqal barreessan. Paartiin badhaadhinaa waggoota lamaan darbaniif waraana Eertiraa irratti labsuu barbaaduuf yaada uummataa hubachuu fi gocha seera qabeessa ofii tiksuuf fudhatama fakkeessuuf hojjechaa ture jechuun himatan. Fooramii imaammata alaa jedhu Yuunivarsiitii Finfinnee qophaa'e irratti ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos gocha Eertiraa yeroo dheeraaf Itoophiyaa nagaa dhowwachuuf hojjettu jedhu dhiyeessanii ture. Dr. Geediyoon waltajjii ambaasaaddaroota dabalatee dippiloomaatota biyyoota garaa garaa irratti hirmaatan kana irratti dhimmoota yeroo gaanfa Afrikaa ilaalchisuun ilaalchaa fi imaammata mootummaa Itoophiyaa dhiyeessaniiru. Yemaanee Gabre Masqal dubbii Dr. Geediyoon Ximootiyoos dippiloomaatotaaf dhiyeessan kanaaf deebii kennaniin Dr. Geediyoon Ximootiyoos fooramicha irratti sarbama Eertiraa tokkummaa daangaa fi walabummaa Itoophiyaa irratti raawwatu ilaalchisee ejjennoo mootummaan federaalaa tarkaanfii fudhachuurraa of qusachuu agarsiisan yeroo hunda akka itti hin fufne fi kan daangaa hin qabne jedhamee fudhatama akka hin qabaanne himan. Yemaanee Gabre Masqal maxxansa Sadaasa 15 bara 2025 kanaan Itoophiyaan ulaa galaanaa walaba ta'e argadha jechuun paartiin badhaadhinaa seenessa kana irra deddeebiin dubbataa jedhan. Itti dabaluunis himannaan Eertiraa irratti dhiyaatuu fi Isaayyaas Itoophiyaa jeeqa jedhu dhugaa irraa kan fagaatee fi kanaaf sababa ta'uu mitii jedhe. Eertiraan biyya xiqqoon kun waggootaaf biyya guddaa hagana ga'u jeequu dandeessi taanaan humna addaa qabdi jechuudha ka jedhe Yemaaneen. Waldhabdeen naannolee Itoophiyaa keessatti deemaa jiru rakkoo bulchiinsa mataa isaanii irraa kan maddedha jechuun dubbataniiru. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoon of harkaa qabnu kana haga ammaa ture. Waan nu waliin turtaniif galatoomaa jechaa hanga odeeffannoo biroo walitti deebinutti nagaatti.